Maatii waaqayyo nageenyiif jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessani angalanni waaqayyoof haa ta'u nagaa irraa afaan qaba. Isinillee immoo nagaa fayyaa akka taatan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Jirtanii ani jira galata waaqayyo galanni waaqayyoof haa ta'u kanarraan akka badii balleessa keenya osoo hin taane akka arjummaaf gara laafumaaf jaalala isaatti nu eegee nutis keessaa kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa waaqayyo keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkasumallee immoo warroonni laayikiidhaan sheer gochuudhaan na jajjabeessaa turtan akkasuma wal jajjabeessaa jiraachaa jirru wal gargaaruun keenya wal jajjabeessuun keenya itti hafuun isiniin jedha. Akkasumallee naaf galatooma isiniin jedha. Egaa har'amee viidiyoo kanaan dhimma haala yeroo keenya kanarratti ilaalee kan wal qabatu ta'e kan gaafii natti ta'etu jira. Kan yeroo hundaa keessi kiyya deebii hin argannetu jira. Mee akkuma natti gaafii ta'e kana isinitti illee noo gaafii ta'a kan jedhudha. Kan yeroo baay'ee keessi kiyya deebii hin argan. Kan yeroo baay'ee deddeebi'ee sammuun koo gaafii na gaafatu haala amma ta'aa jiru kanarratti jechuudha. Ani akkuma nama tokko amantii koo nan jaaladha nan kabaja. Amantii nama biraas hin tuqu. Akkasuma nan kabaja nan jaaladha. Dhugaa dubbachuuf jennaan amantii nama kamiitu qeeqee hin beeku. Amantii keessa akka qeeqamu hin barbaadu. Garuu ilaama isaatii ilaalaa jirru kana keessatti kan baay'ee nama gaddisiisaa jirudha dhugaa. Tisuun jireenya biyya keenya yookiinis immoo biyyi keenya karamitti akka deemaa jiru. Gaafii tokko gaafatameen amantiidhaan wal qabsiisanii ajandaa baasanii maal akka gochaa jiru kan baay'ee nama azaazanudha. Kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif jennaan namni tokko aadaa isaatiin afaan isaatiin tajaajiluu qaba. Kun immoo gaafii akkas gaafatamee gaafii afaan Oromootiin tajaajila kan jedhamudha kan gaafatame. Ani akkan beekuttis akkan dhageettis jechuudha. Yaani miidiyuma irratti an dhagee saniif akkuma dhageetti kana gaafiin gaafatameen akka natti fakkaatetti jechuudha akkan dhageetti. Kun immoo haga kana mana amantaa keenya azaniitti uwwisiisanii mana amantaa nama cufsiisu tokkoyyuu hin jira jedhee yaadu. Maaliif akkuma isaan afaan isaaniitiin tajaajilaman nutis afaan keenya hin tajaajila. Afaan keenya hin baran. Kanaafuu kun wanta nama azaansiisu tokko hin qabu. Kun wanta namaaf na walitti buusu tokko hin qabu. Azansiisee mana amantaa keenya cufsiisee namaaf nama walitti buusee nama wal ficcisiisu natti fakkaatu garuu akka yaadutti jechuudha. Kun hunda gongoruu baadha. Hamma kana si ulfaata natti fakkaatu. Tarii isaanitti ulfaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru immoo dhugaa jiru fudhachuu qaban. Fakkeenyaaf baadiyyaa maatii keenya hoolaallee warroonni baadiyyaatti dhalatan. An dhugaa dubbachuuf jennaan baadiyyaatti an dhaladhe. Maatiin koo waa'ee amantaa irratti gadi bu'anii hin beekan. Maaliif jennaan jalqaba waa'ee amantaa isaanii waan hin baranneef. Mana amantaa deemanii waan afaan isaaniitiin hin baranneef. Kanaafuu guyyaa mana amantaallee nan deema jedhanii nan deemsisana. Ani guyyaa tokko nan yaadadha maazarii waan na goote rabbi yoomiyyuu kan hin dagannedha. Mana amantaa nan deeman jedhin jala bultii osoo hin taane waazimaa osoo hin taane bariisa guyyaa niksii kidaanii biratidha. Nurraa baay'ee fagaata. Xiqqoo nurraa fagaata. Achi booda maazariitti yaanii galgalaa boru nan deemaan jedhe. Eenyu wajjin deemtaa naan jetti namni ollaa jiramoo namni deeman jechuudha. Achi booda isaan waliin nan deemaan jedhe. Ayyee haa ta'u hin deemtaa. Ganamaan kee hojii hundumaa xumurii naan jette. Eeshii jedheen galgala akkas jedhee gaafadhe. Achi booda eeshii naan jette. Naga balchiisa dhugaa guchi isheen nagooti. Kun maaliif achi booda isheen naan jettee an ganama san dhuguma nan deema jedhee ganamaadhaan kee hojii hundumaa xumuree bunallee daafisee fi
Wantuma hundumaa xumuree shanii booddee hayyeenan ka'anan qophaa'a eessa deemtaa nan jette indee galee galgala siin jedhee miteena indee achi kophaa kee deemta ani akkamittan nama amanee namatti si kenna naan jette. Osoo beektee osoo waa'ee amantii ishee sirriitti beektu ta'ee maazariin ana waliin na fudhattee deemti turte. Waaqa an akka yaadutti jechuudha. Maaliif jennaan hin beektu gaa waa'ee amantii ishee. Mana amantii deemte afaan biraatiin nuti kan beeknu afaan oromootiin mana amantaa yoo deemne abbaatochin jennee hin beeknu galgala yaa waaqayyo nagaa nu bulchi jennee tsalootii goonee hin bullu. Sila hin beekne fuugaa echa findare yoo wanta tokko wanta sii ifa ta'e tokko wanta sii galu ta'e tokko wanta san kan itti fayyadamuu dandeechu. Kanaafuu bakka hin deemtu naan jette maaliif jennaan akkamittan namatti si amane deemaan jette na dhorkiteerti guyyaa sanii iduma nafee dhugaa baay'ee itti naare guyyaa sanii baay'ee itti naare inni na aarsee ishii naan jette barii isaa san hin deemu naan jechuu ishiisan. Innaa kana yoomii kanan hin daganneedha yaadannoo kana. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaafuu dhagaan jiru immoo amma sa'aatii ammaa kanarratti ana akkan irratti fudhadhetti ajandaa isaan mana amantaatti wal qabsiisan malee kun dhimma mana amantaa keenya nu cufsiisanii dhimma mana amantaa keenyatti uffata gurraacha mara natti nama arsiisu natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan afaan keenyan tajaajila kan jedhudha gaafiin waa'ee amantaa wanti isaan tuqan tokko hin jiru. Afaan oromootiin barsiisna, afaan oromootiin yaa baratanii, afaan oromootiin barannaa, afaan oromootiin tajaajila kan jedhanidha. Kan mana amantaa cufsiisanii kan namaaf nama walitti buusan kunoo maalidha? Naaf hin galle inni tokko kana anaaf. Wayis isaan har'a namoonni 3 moo 4 du'e saniif jedhanii isaan erga dhimmi kun ta'e isaa erga mana amantaa keenyatti uffata gurraacha maranidha dhimmi kun. Tokko moo kan gaafinatti ta'e yeroo darbee Booranatti jechuudha beelli innaa ta'u san horiin jechuudha wanta dhugu dhabee achi dabalataan immoo uummata Wallaggaati irratti uummanni Wallaggaa gizee akkasitti dhumu. Gizee haati dhala ishee dhabdi. Gizee ilmoon xixiqqoon haadha isaanii dhabanii hafan. Gizee uummata Booranaatti immoo beelli dhufe san maaliif gadi ba'aniitu jechuudha. Isa har'a mana amantaa keenyatti cufanii mana amantaatti uffata gurraacha uffisan sanii gizee san maaliif gadi ba'anii isaan waaqayyo isaan uumitti jechuudha. Maaliif fiskoo jedhanii waaqayyoon kadhatanii hin kadhanne kun gaafinatti ta'a. Erga dhugaadhaan tajaajila jedhanii. Kanarra mana amantaatti fiskoo jedhanii azanan kuni kan maaliiti? Wantuma afaan oromootiin hin barsiisne jedhanii fi azananii naaf hin galle kun anaaf. Isa gizee roobni dhabamee horii wanta dhugu dhabee horiin akkasitti akka qoraanitti dhumusanii maaliif furmaata jiru hin ilaalle maaliif gara waaqayyootti hin deebi'anii gizee san waaqayyootti iskoo jedhanii uffata gurraacha uffatanii azananii waaqayyoon hin kadhanne. Har'a takka gadi baatee mataa mudatti. Kunoo maaliif ta'e erga dhugaa haqaan deemanii. Erga haqaan dhugaadhaan hin tajaajilla jedhani. Gaafinatti ta'e keessa kiyyatti kan deebi'aa jiru kanaan. Keechawummoo ijoollee akka kiyyaa mana ormaa hojjennu. Kushinaa ormaa hojjennu kanadha. Kan namaa fi nama akkasitti walitti buusaa jiru. Kan kaleessa waa'ee amantii ishee hin beekne. Garuu nama jala deemtee koomentii ishee hin barreessitu. Arrabni isaan nama arrabsan. Kunoo faayidaa qaba. Kunoo ani amantii hin qaban jedhaa gama kootiin. Nama arrabsuun na fayyadaa? Naan fayyadu. Tarii namichi sun yoo dogongoree ati daandiin kun akkasii daandii kanatti deebii jedhee gorsuun qaba malee nama jala deemee koomentii barreessi nama arrabsuu dawwalee nama arrabsuu miti. Anaanoo kan na dhibe maal seetan? TikTok irratti jechuudha. Uffata gabaabaa uffatanii
ani nan beeka jechuu koo osoo hin taane uffata gabaabaa uffatanii qullaa kan guyyaa guutuu sirbaa oolanii har'a garuu manni amantaa keenya akkasii jedhanii abboota keenya irratti eegsii godhanii abboota keenya gadi galabbatanii arrabsaa jiran. Amma abboota san hin geenyu nuti. Liqaa miila isaaniitu hin geenyu nuti. Oduma ta'uu eegsii irra gochuu dhiisitu. Eegsii irra gochuu dhiisi arrabsuu dhiisitu. Nuti xiqquma isaaniitu hin geenyu. Garuu waan hojjennu hin beeknu mana ormaa keessatti. Tarii haalli itti hojjennu nuti toluu danda'a. Kun immoo waa'ee amantaa keenya hin argisiisu. Garuu kan murteessuu danda'u Waaqayyoon qofaadha. Inni beekadha waan ta'eef. Inni dhugaa jiru hin beeka waan ta'eef. Inni immoo uummata isa dhoobatanii manni amantaa baadiyyaa keessatti namni qaddasu dhabee meeqatu jira mana amantaa baadiyyaa keessa. Namoonni baay'een kan baadiyyaatti dhalatanii hin jirtan. Bakka ati dhuftee hin beekta. Xiqqoo har'a Amaariffa baratteef yookiin immoo waa'ee amantaa xiqqoo beektedha. Akkasitti koomeentii ba'anii nama arrabsu. Anna gaddisiisa dhugaa Rabbii. Ijoollee baay'eellee nan argeen. Akkanaa kan hin seene nama baay'ee faa jaaladhuun kanan irraa bee Rabbi. Kiriyyaa tiyya jedhee kanan iccitii kootti machaa turellee. Kunoo maaliif taare? Kaleecha bakka dhufnee ilaaluu qabna. Maatiin keenya hoo duuba keenya hoo maaltu jira jennee beekuu qabna. Garuu hundumarraa utuu dhaabbanne of ilaalle wadoonni akka kiyya mana ormaa hojjetan ijoollee baay'eetu jira. Kan wal argaa jiru. Borumoo seenaa si gaafata. Borumoo seenaan dhala keetiitti illee wanta himtuu hin qabdu. Seenaan ati keessa dabarte hin jiru waan ta'eef. Isa irraa kana ilaaluun immoo hin ulfaata. Isa irraa otoo hin taane duuba kee bakka kaleecha kaatee dhufte ilaalutu sirra jiraata. Irraan xiqqoo Amaariffa beekidhaaf. Qubee Amaariffaa dubbiseedhaaf. Amantaa kiyya yaa Waaqayyo nagaan na bulchite jedhee kadhadheedhaaf ani amantaa nan beeka. Akkas jedhee nama barsiisar abboota keenyarra dhiyeessii gochuun narraa hin eegamu. Odumaan akkuma barbaadettuu beekee jechi sagalee Waaqayyoo bara. Gadiif qabeedha malee ololuuf qabee hin jedhu waan ta'eef. Otoo isaanuu balleechanii abaaramuu hin qabani malee. Gorsamanii akka daandii sirrii jiru itti argisiisudha malee abaaramanii hin gaggeeffamu. Kun maal argisiisa? Ofittummaa. Of jaalachuu. Ani qofaan nan nyaadha ati agabuu buli jechuu. Jecha argisiisa malee amantiidhaaf dhaabbannaa. Amantiidhaaf jennee mataa kee ofirraa muruu bo'uu. Kun amantii miti. Amantii keessarratti qabadhees miti. Amantiin keenya immoo gocha akkanaa goon kanuuna jechuudha. Hamaa hammeenyaan hin deebisinaa jedha waan ta'eef jechi sagalee Waaqayyoo. Kanaafuu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan namaaf nama walitti fuusuudhaaf fiiginaa. Dura dubbii yaa huban. Dura murtoo isaan kennan yaa huban. Murtoo hundaafuu Waaqayyotu jabaadha. Inni hin murteessa. Kanaafuu nama jala deemni koomeentii badaa barreessuu haadheessa. Waanuma hundaafuu Waaqayyoon jabaatadha. Inni hunda uume, inni danda'aadha, inni hin argasi. Guyyaa tokkommoo murteedhaaf hin dhufu. Waanuma hundaafuu Waaqayyoon tokko nu haa taasisu. Jaalala nuuf haa kennu. Jibba gidduu keenya nu haa baasu. Nagaan hunda caalaadha. Nagaan Waaqayyo biraan nuuf haa kennamu. Akkasumallee obboloota koo beeku osoo hin ta'in jechoota nan hin beekne illee yoo isinitti dubbadhe ta'e maqaa Waaqayyootiin dhiifama godhaa. Viidiyoo kee immoo galumaatti na daawwadhaa. Sheer laayik gochuudhaan
nu jajjabeessa wal gargaaruun keenya itti fufuu wal jajjabeessuun keenya itti fufuu akkuma duraatitti galatoomee naaf jiraadhaa isinin jaaladha isinin kabaja tarii immoo beekatis yookiin osoo hin beekne warroonni si muufachiise dhiifama naaf godhaayi afaan keenyan baranna afaan keenyan tajaajila afaan keenyan tajaajilamna aadaa keenyan boonna kan ormaa hin barbaadnu adii uffanna wal gargaaruun keenya itti fufuu naaf jiraadha obboleewwan kun hunduma keessanuu